dubbat dida naaf eeyyamtaati. Abtaamu Yesuusi utuun du'in mo'ate mo'ate. Lakin sin jiru gaafii ko sirriitti utuun du'in mo'ate moo du'a kana moo du'e kee du'a mo'ate. Ayyee baqa tolesh wal dhaggeeffanna gaafii hundumaaf iyyuu hamma Waaqayyoon na gargaaretti deebii isiniif nan kenna waa'ee isa duraan kaaftan dabalatee jechaadha. Hundi namaa miyuutii haa godhatu. Wanti ani deebi'ee fi dirqama waan natti ta'eef. Ela habtaamu waan sirratti deebi'e. Akka waan birqii ta'e mana kanaa gastii irraa buusu malee yaada namaa dhaggeeffachuun hin jiru waan ta'eef. Na wajjin abdiidhaan na wajjin haasa'ii sababan jedheef hin qabu. Abtiyye akkasin jedhe Yesuus utuun du'in mo'ate moo du'a kana moo du'ee ka'ee mo'ate. Ayyee akkuma inni jedhe Yesus Kristos utuun du'in saboo irratti akka qabu macaafni qulqulluu kaasuu alaazaarii dabalatee qo'ee kan dhaggeeffadhu kaa. Lakki dhaggeeffadhu. Ayyee na dhaggeeffadhu kaa waa'ee isa na gaafatte siin deebisa maaf ariifatta. Waan si gaafadhu lakki siin jedhe gaaffii korra si deebi'a. Yesuus du'a mo'ate jettee ni amantamanii? Yesuus du'a mo'ateera jedhee nan amana. Garuu du'a jechuun ittisa maali? Isa beekuun barbaachisaadha. Utuun du'in mo'ate moo du'ee Kristos du'ee ka'ee du'a mo'atee ka'e waa'ee personaalii isaa qofa yoo na gaafatte. Utuun du'in mo'anne miti Yesuus. Yesus Kristos otuu hin dura ammaa du'a mo'achuu isaa Alaazaariin du'a kaasuun isaayyuu ragaadha. Ragaa tokko kan biraallee siif kennuu nan danda'a. Namni du'a nama kaase lafeen du'aanuu du'a nama kaaseera kana birqii gootee natti naaseen kaapiliis. Lafeen Elsaayi du'aa isaatu du'aa kaasee bara. Maatii si macaafan dubbisa malee waan rakkatan. Akkin sin jedhu meesa kanatti naa deebi'amma. Waan na rakkise. Akkin sin jedha. Yesuus utuun du'in du'a mo'ate moo du'ee kee du'a mo'ate. Ayyee gaaffii bareedaadha. Gaaffii bareedaadha. Amma deebiin ani siif deebisu hundiyyuu macaafa qulqulluurraayyuu. Macaafa qulqulluurraa osoo deebiin ani siif kennu hundi. Waan dubbistee agarteerraa lakkasiin jedhe. Yesuus utuun du'in du'a mo'ate du'ee kee du'a mo'ate. Jechichumayyuu afaan Oromoo ni dandeenya waan ta'eef erga du'ee booda du'aa kaafame yookiis du'aa ka'e yeroo jedhamu erga du'ee booda du'aa kaafame. Akkasiin jedhu ni kaafame miti ni mo'ate miti Yesuus. Inni nani siif deebisaa jiru siif hin ta'u. Akkasiin jedhu inni mo'ate moo ni kaafame Yesuus ni mo'ate moo ni kaafame. Yesuus Kristos ni kaafame. Kanaafuu du'a mo'annee jechuudha qaama biraatti isa kaase akkas ta'anii kaafame taanaan qaama biraatti isa kaase kaa. Goobas qaamni isaa sun eenyu? Goobas kiyyoo kiyyatti baganaaf galatoon baay'ee. Qaama biraatu isa kaase miti. Qaamichi sun qaama biraatu kaase jette qaamichi sun eenyu? Haa ta'u abbaa fedhe haa ta'u anamaan taane yookiin simaan taane qaama biraatti isa kaase mini. No. Waaqayyo macaafa qulqulluu siifan kenna. Waaqayyo abbaatu isa kaaseedha macaafni qulqulluu. Gaaffii kee waan bareeffate kan inni deebi'ee seene. Waaqayyo isa du'a mo'uu danda'u akkasin jedhe. Waaqayyo isa du'a mo'uu danda'utu iyyuu du'a keessa isa kaase malee Yesuus du'a mo'uu jechuudha. Amma gaa asitti waliif galla. Asitti waliif galaa deemna. Wanni irraa macaafa qulqulluudha waan ta'eef. Yesus Kiristoos du'a mo'atee ka'uu isaatiif innoo ka'eera jedhe ergamichi waa'ee isaatiif yeroo ragaa ba'u wangeela Maatewos boqonnaa 28 irraa kaasameera jedhu. Dhaggeeffadhu deebii macaafa qulqulluu keessan siif kenna. Tas gabbaa'iitii deebii dhaggeeffadhaa. Walumaa galatti anifati abtiin isumatu anamma isa dhugaan sitti abbaa caalii isumatu mo'ate yoon siin jedheyyuu kijiba natti hin ta'u. Abeenya koo abtaamo Yesuus du'a hin mo'annee Waaqayyoon isa kaase jecha artamni. Abbaa caalii asirratti walii galaa adeemu maal koo jette? Akkasiin jedhe Waaqayyootu du'a isa kaase naan jechuun barbaade moo ofumaa ka'e naan jette. Maal koo naan jette dursa? Abtaamuu koon siin jedhe. Haa ta'u. Qabeenya jechuun immoo afaan Oromootti yoon si deebisee immoo qabeenya jedhamta abtaam jechuun qabeenya jechuudha.
qabeenya koo tonteen sooressichadha hiiktisaa akkasii miti qabeenya koo immoo jetteen awwaamin anaaf si gidduu garaagarummaa jira dheengadda xaahir faana xumureen ba'e mana kanatti ati garbicha Muhammadii ani mucaa karaa Yesuus Kiristoos mucaa Waaqayyooti ani garbicha mucaatu caalaa naan jedhe mucaa meeggefani garbicha nama xaahir faana wali isa xaahir faana wali gala haasaa keenyatti adeemi dubbii keenyatti deebi ani garbicha nama tokko musliimoonni namaaf gabricha ta'an even Gabrielii isa Mikaayilii sana keessaatiifu Gabrielii Mikaayiliif illee musliimoonni garbicha taatu si galee namaaf garbicha ta'an Nabi Muhammad immoo namadha kanaaf nuti garbicha namaa miti waan siin jedhu egaa Yesuusi du'a utuun du'i mo'ate moo du'ee ka'ee du'a mo'ateedha gaaffii sana naan deebisnee gammaatti injirtu Jira asirika sagaleen sin jeekne fi miyuuti qabadhe. Lakkisin jedhe Yesuus du'ee ka'ee mo'ate moo utuun du'in du'a mo'ateedha gaaffii kooti. Gaaficha meesiif deebiseera achi dugda duwwaatti deebi'uu maa barbaade. Deebisnee bari sanaan deebisnee. Yesuus Kiristoos. Waaqayyo isa kaase naan jettee kaatee Waaqayyo akkasa kaase moo baqattee malee ma deebite. Erga du'ee du'aa ka'e. Du'ee ka'e du'a mo'ate moo mo'anne Yesuus. Du'a mo'ateera. Utuun du'in moo du'ee ka'e. Erga du'e. Kanaafuu erga du'eeti duutii mo'atteetti guyyaa lama sadiif. Goobas. Jalqabuma irratti macaafni qulqulluu maal akka jedhu beektaa? Guyyaa lama guyyaa sadii duuti isa mo'atteetti ta'a. Iwwa cinqa. Guyyaa lama guyyaa sadii Yesuus maal akka jedhe beektaa? Akka nama ajjeestee akka nama wala musa qooti duuti. Yesuus Kiristoos maal akka jedhe beektaa? Saba baay'ee walitti qabeeti. Saba baay'ee walitti qabee otoo barsiisuu fakkeenya barsiisaa ture. Na dhaggeeffadhu waasiin jechuufan kana jedhe. Dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu nama guddaadha biyyaati. Aboo sin dhaggeeffadhu please qomoo kiyya sin dhaggeeffadhu. Hin dhaggeeffattu immoo yoo ta'e na jala haasa'uuf ta'e taanaan immoo tasgabbooftee barachuuf miti taanaan maa waccaree. Jechuun gaaffii koo waan gaaffii natti hin ta'in abbaa caalii ifa tokko sitti immoo kanatirraa gaafataa jirtume abjuu laaqamaa miti daandii fayyinaa kanarra jiru wangeela irraa gaafataa jirta maal taate wangeela irraa si gaafataa jira jechuu bareedaadha kanaafuu wangeela irraa mudaa natti himuu hin dandeessu ati latti mudaa tokko sitti himuu miti habtaamu Yesuus irraa mudaa natti himuu dandeessaa sitti himuu miti waan si gaafataa jira Yesuus dhaggeeffadhu Muhammad ni caala moo hin caalu Yesuus ani waa'ee caalu waa'ee nama wajjin konferensa gochuun dhufne ni caala moo hin caalu naa deebisi ani akka caalaatumatti ragaa sii kenna quraanuma keessaa ani maaliin waan rakkifne naa kennita ana gaaffii natti hin taane gaaffii sitti hin taane miti waan gaaffii ta'eetu jira dhaloota gaaffii ta'eetu jira siifi Yesuus Kiristoos du'eeti guyyaa lamaa fi guyyaa lamaaf akkuma atiyyuu jetti guyyaa lamaaf Yesuus Kiristoos foon isaa inni obbaafate kun boolla keessa yookiis immoo awwaala keessa tureeredha macaafni qulqulluu innis immoo eenyuti isa mo'annaan duuti mo'attee qopheetti yeroo sanatti inni eenyu du'aan mo'atameera kan jedhu hin fiddaati. Inde atuun du'aan hin mo'atamini caal jedhu nu goonsu gachiiseere. Waan hin barreeffamnetti kiyyoo adda addaatti galta argite. Abdiin na wajjiniin haasa'uu wanti hin barbaanneef kanaaf yeroo waan agarsiisu kiyyoo tokkotti gala kiyyoo sanarra dhaabadhee yeroo nani haasa'u immoo na wajjiniin haasa'u. Boodoof jajja please boodoof jajja qomoo kiyya boodoof jajja sa'aatii bal'aa fudhattee amma sana kana deebisi. Qomoo kee miti ani qomoo waaqayyooti ati qomoo Muhammad indee jinnii fa'aa qaraataa barati maal taate eessaa dhufiddee sana faana qomoo taata abbaa. Ifa jiruun sitti maa quraana keessaa ragaa siif kenna waa'ee nama haasa'u kanaa hunda. Dhugaa rabbiyaani dhugaatuma jiruun jaalladhu. Bakka rakkoon qabu bakka an Oromoodha seetanii qomoo kosiin jedhe Oromoon marti qomoo kooti si galee naafti isaa jaamaan isaa bal'aan isaa fayyaan isaa dheeraan isaa dhukkubsataa isaa qomoo kooti Oromoon an Oromoon seetan qomoo barachuu barbaanna sababa jettaniif malee antikiraayistiyyuu nagaa gaafachuun macaafni qulqulluun eeyyamu. Garuu barachuu nan barbaada jetta inni immoo bakka kamitti nu geessa ergaa Phexros irratti warra gaaffii gaafataniif gammachuudhaan deebisuudhaa fi
eeyyamamoota qophaa'otaa yeroo hunda waan jedhuuf isiniif deebisuun dirqama keenya dirqama itti gaafatamna sababii ta'eef. Deebisuun erga dirqama ta'e kana narrabsineeti. Ela nanni fatiin nan lolin ishi qoyka. Erga deebisuun dirqama ta'e kana waa'ee nama siin jedhe kana hunda ragaa nan qaba. Ishi bareeda rakkoon qabu waa'ee sinu nan rakkifne wanti na rakkise tokko Yesuus du'a moote jecha jiru bichaan na rakkise naan. Du'ee ka'ee moote Yesuus Kiristoos tole ana moo asi gaafadha. Yesuus Kiristoos sin gaafadhu ayyee sittan immoo hima dhaggeeffadhu. Yesuus Kiristoos Yesuus du'ee ka'ee moote moo utuu hin du'a moote. Maqaa Yesuus Kiristoos du'a mootee ka'e. Guyyaa lamaaf mo'atteeti kaaduuti. Mo'atteeti kan jedhu naa fidi ammas taanaan. Abdi baduu kana utuu mu'amin akkasumatti nu gowwoomsuu gachiise moo du'aan ajjeefamee kee iddoon duniyaarraa gaggeeffamee kee garee rafee ciise Yesuus. Ante jalqaba irratti jechichi iyyuu maal akka jedhu beektaa hanga du'aatti iyyuu eeyyamamaa ta'e. jedha macaafni qulqulluun dhagaa keessan kenna. Ati immoo jecha dubbatte kana macaafa qulqulluun eenyu fedhii isaati Yesuus Kiristoos eeyyen ka fedhii isaatiin kana hin beektu eeyyamamaa ta'e jedha eeyyama isaatiin ala eenyutti bu'uu danda'a. Du'a mo'atee kee jechi jiru soba kaa fedhii isaatiin waan ta'eef agartee jechi kun iyyuu akka siisiif hin barbaadu fakkeenyaaf ati ofii keetiif namni akkas reebu namni akkas ejjeesu kan of kennituuf maal abdatteeti? Uumaa tokko bakka namni ajjeesu ayyee bakka argite jijjiiramni siif Yesuus gidduu jiru kana argite Yesuus Kiristoosin qabuudhaaf yeroo dhufanii dhaggeeffadhu loltoota keessaa inni tokko Phexros dhaggeeffadhu kaa Yesuusin guyyaa lamaaf duuti qabatteetti miti. Maqaa Yesuus kan akkamitti itti dubbata guyyaa lamaaf guyyaa lama guyyaa sadii sa'aatii 48 yookiin sa'aatii 72 Yesuus guyyaa lama duuti mo'attee awwaalamee ture mini. Ara dhugaa qayyee kolfaa jechuun ajjeefame erga ajjeefame akkamitti moo'e jechuudha jecha iddoo moo'e jedhu jechichi soo barabar. Tole argite ijoon keenya inni guddaan aniifatti irratti haasa'uu qabnu kana. Maaliif seeti? As jala amma namoota 500 dhaggeeffadhu amma. Dhaggeeffadhu. Gaaffii boona dhaggeeffadhu. Yesuus aniifatti asirratti garaagartaa jecha sobaadha miti. Namoonni 555 kun anaaf gidduutti boru ragaadha. Abte nama Yesuus du'aa ka'eera jedhe. Ati immoo Yesuus du'aan ka'uunsaa sobeette. Nama lakkaa'in akkasiin bararii faana baay'ee jecha sobaadha miti. Jecha dhugaadha. Abtaamoo. Jecha dhugaadha. Jecha dhugaadha. Jecha dhugaadha. Jecha sobaadha. Du'a moohee kee jecha jettu naa kenni maqaa. Du'a moohee kee jecha jettu naa kenni. Ayyee. Dhaqi wangeela Maatiyus boqonnaa 28. Ishi maal jedha? Dhaqi dubbisi kaa nuuf dubbisi. 28 lakkoofsa tokkorraa. Lakkoofsa tokkorraa moo? Abtaamu? Mbadde kaa keessa? Halloo? Kan koodhaan neetworkiin? Jira al takka naafuu. Ish. Iddumatti du'a moo'ee kee jedhu jechi tokko jechi kun jecha sobaati. Macaafarra hin jiru kun jechoota namoonni ittiin lafarraa wantinaa waliin haasa'ani malee macaafarratti Yesuus du'a moo'ee jechi jedhu Phaawulos illee takka dagatee hin barreessine, Phexros hin barreessine, Yohaannis hin barreessine, Maatiyos hin barreessine, Luqaas fi Maarqos eenyullee namni barreesse hin jiru. Du'a moo'ee kee jechi jedhu jecha sobaati. Akkasitti walii galla. Yesuus biqilaa waliinis keessa deebi'ee jira. Daani'el Girmaa. Daani'el. Jira. Akkam fayyaadha? Galata Waaqayyo nagaadhani. Yesuus du'a moo'ee kee jecha jedhu namarraa dhageesse moo macaafarraa dubbiste? Macaafarraa dubbise.
Iddoo kam jira du'a moo'ee ka'e jechi jedhu. Mul'ata Yohaannis boqonnaa tokko irratti takkaa du'een ture amma garuu jiraachuuttan jira balbala warra du'anii banuu irratti gooftummaan naaf kennameera. Mul'ata qo'i nan dubbisa. Mul'ata Yohaannis meeqa naan jette? Mul'ata. Boqonnaa tokko. Mul'ata boqonnaa tokko. Ish. Lakkoofsuma tokkoo kaasi dubbisi. Ish rakkoon qabu nan dubbisa. Kun lakkoofsa isaa kana jechuun nama caafu baadhate waan hin jirreef. Mul'ata. Mul'ata Yohaannis boqonnaa tokko. Isa inni wantoota dafee ta'uun irra jiru hojjetaa isaatti agarsiisu. Deebitee abtaam. Deebitee. Yesuus du'a moo'ee ka'e jecha jiru. Fa'aa turtanii ammalumatti. Lakki waan biraa dubbanne amma turutti. Yesuus du'a moo'ee ka'e jecha jiru laakiin hin jedhe. Tole ragaa lama siif kenna. Ishidduma tokko naa kenna. Yesuus du'a moo'ee jecha jedhe. 28 torbaarraa dhaqi. 28 Maatiyoosidha? 28 torba achi immoo mul'ata bira naa deemta mul'ata boqonnaa tokko. Ammas dafaa dhaqaa jedha. Bartoota isaatti inni du'aa ka'eera. Kunoos isuma kana nuni inni isin dura Galiilaa ni dhaqa. Achitti isa ni argitu. Jedhaati hima. Kunoo ani isinitti himeera jedhe. Isa kanadha. Maaliif keessa bada mucichi? Amma mul'ata Yohaannis boqonnaa tokko dhaqi. Isa dubbisi. Mul'ata Yohaannis boqonnaa tokko hin jiru. Hin jiru kan torkii baaseero. Dubbisati meeshi. Ani yoon keessa seenee sagalee kutuun nagaamu. Na baasi. Iddoo ammaa kan jirre geessatti miti iddoo 28 torbarra kan jirre hubattee. Ani mul'ata ani ko jalqabuma isaa kan hin siilaadhe mul'ata. Mul'ata Yohaannis tokko irratti jechuudha. Tokko kaasuma dubbate Yesuus Kiristoos isaaf dhugaa ba'u isaaf hamma dhaga'aa isaa fi isa dhugaa ba'u isa hamma dhaga'ee fi hamma arge dhugaa ba'eera. Isa kana mini barri inni itti raawwatamu waan dhiyaateef namni isa inni dhaga'u namni isa inni dhaga'u ba'e kana dhageessisee dubbisuu warri dubbii raajii dubbatame kana dhaga'anii wanta isa keessatti caafames eegan attam haa gammadan. Maal eessa jira Yesuus du'aa ka'e kan jedhu. Itti fufii dubbisi lakkoofsichi adnaannoo masan jira. Abboon iddoo san dubbisa maal godhaan dubbisaa oolan. Ani Yohaannis waldoota kiristaanaa biyya Galiilaa kutaa biyya Asiyaa keessa jirtanii fi kana caafuu kooti. Ayyaanni fi naga'u. Ani dhaqeensi baasaa yoo inni na baasee naa obsa masitti. Hin ta'u lakki. Deemin. Iddoo kam jira? Hin jiru bara. Yesuus du'a moo'ee ka'e jechi jiru jecha sobaati jecha namni lafaa fuudhee haasa'u malee macaafarra hin jiru. Hundi ishee keessa badde kaa. Abrahaam keessa badee, Habtaamuun keessa badee, Daani'el Girmaa keessa badee hin jiru. Dhugaattuu miliquu filata hundi isaaniiyyuu. Sagaleen koo jira amma bannaataachu. Sirriitti jira sagaleen koo. Ayyeesh dhiifama guddaa. Ayyee naaf dubbisime. Diddamii lakkoofsa mul'ata boqonnaa tokko Maatiyos naa dubbistee. 28 jeen dubbisaa fi. Ilaa 28 dubbisaa Habtaamu. Keessa na jalaan deebiin. Eeshi. Deebi'u ani jedhin neetworkiitu addaan cita beekta. Ammas dafaa dhaqaa jira. Ammas dafaa dhaqaa bartoota isaatti inni du'aa ka'eera. Kunoos inni isin Galiilaa ni dhaqa. Achitti isa ni argitu. Jedhaati hima. Deebii koo argadheeraani. Inni du'aa maal ta'eera jedha. Jechi jedhu soba dhaqa. Du'a moo'ee ka'e jechi jiru. Namichoo nu dubbisi. Du'aa ka'eereedha moo du'aa kaafameereedha. Jedhi jechicha. Qorontos tokkoffaa kudha jechi jedhu jecha sobaatii miti jedheenna keessi lagaatti namichoo du'aa ka'eera yeroo jedhu ka'uun isaatiif atamma du'aa ka'eera mo'eera kan jedhu barbaadde miti ka'uun isaa dhugaadha moo dhugaa miti dafi amma dubbadhu. Keessan badinaa kaayi. Keessan bannu dhaggeeffadhu. Lakki. Amma baneera. Du'uunsaas sobadha. Ani kan jechan si gaafadhe gaaffiin si gaafadhe. Yesuus dhugaa moo jecha dhugaa moo jecha sobadha innaan jecha dhugaadha naan jettee bara. Du'uunsaas du'aa ka'uunsaas dhugaadha.
kana anaafati kan boru dhugaan nutti ba'amu dhugaan kana dhugaa afaan kee keessa dubbii dhugaa kana baasuufidhaan kan gassi kana irratti ol ba'eef sababiin isaas adi antikiraayistiidha ani immoo antikiraayistii miti Yesuus maal akka jedhe beektaa ani waan siga eenyu akkan ta'e namoota baay'ee fuulduratti dhugaa kan ba'u yoo jiraate anis isaaf dhugaa nan baay'ee mul'ata Yohaannis maadaqee sagaleen jira boqonnaa tokko naa ingilchaa jira Jamila sagaleen koo jira jira nama sagaleen koo mul'ata Yohaannis maadaqee bakka na dhagayka mul'ata Yohaannis maadaqee akkin jiru dhaggeeffadhu Yesuus du'aa mo'achuu isaatiif ragaa naa kenni naan jette innumti du'aa ta'uu isaatiif ragaa amma mul'ata Yohaannis naa baase jecha du'aa mo'e jedhu kun nama jedhe malee macaafni Phexrosis Yohaannis eenyuun isaanii hin jenne baga nuti macaafa qulqulluutti aman abbaan fedhe haa jedhu dhaqi baasi amma ragaa kana baasi soba kee asirratti afaan kee irratti dhaqi mul'ata Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 18 naa dhaqi boqonnaa tokko lakkoofsa 18 ishi bareeda eeyyen dhaqi boqonnaa tokko midhaanii uummata walitti qabanii itti kijibuun hin ta'u biroo na biratti hin ta'u 18 dubbisi inariifatiin baay'iste ammuma nariifadhuun sanan gaa jedhi ani koo mucaa waaqayyooti akkallee dhuunfee amma garuu kun bara hamma baraatti jiraachuu tan jira ilaa akkas jedha ilaa inni jiraatus guddisi akkallee du'een ture amma garuu kunoo bara hamma baraatti jiraachuu tan jira jedha guddisi namoonni alaalanii sagalee kana olmoo no isa konkolaataa keessa kophaa koltaa jira sagalee si jeeqe sagaleen na jeeqe hin jenne akka sila jechi sanatti jecha sobaati miti jecha sobaa miti Yesuus Kiristoos iyyuu al takka du'ee ture akkisin jedhu gaaffii koolta dhagaa elaayi abtaamu abtaamu sin nagaa jira abtaamu si dhagaan jira namicho mee takka hoo jedhi mee owwaadhu mee takka sagaleen kiyyan jiru warri kaan jechi Yesuus du'a mo'ee kee jechi jedhu jecha dhugaa miti jecha macaafni dubbate miti jecha namni soobedha miti hin jedheen namicho innumti iyyuu al takkaa du'een ture amma garuu inni jira bara jira yoo inni jedhe ragaan biraa jira ragaan biraa sini ragaan kii Qorontos tokkoffaa 1555 hanga 57 dubbisu Qorontos tara dubbadame please Abraham mee takka tara dabareena dubbatuuti dabareedhaan mee habtaamuu na bita tokkoy habtaamuu ijoollee irraa siquu dandeessa ayyee alan jira na barbaada habtaamuu ijoollee irraa siquu dandeessa bakka Abraham bana du'eeti amma haasa'e jechi Yesuus du'a mo'ee jecha dhugaa miti jecha sobaadha mini dhugaadha Qorontos maaliif seeti macaafni qulqulluu ragaa qaba waan ta'eef namicho nu biratti kijiba akka Qorontos tokkoffaa miti qabadhu ijoollee si jeeqadha Qorontos mee kanaan jette Qorontos tokkoffaa na bira na jeeqaan jirani Qorontos tokkoffaadha qabina ka haasa'atan jirani wajjin dubbatan jirtu erga silaa maaliif si godhee habtaamu waan waceen dadhabe si waliin dubbataan jira waccee maal dadhabde sagalee dhagaatan Abraham meetii qabadhu shi bareeda Abraham meetii qabadhu gash na jalaan didin achi keessan deebiin shi walii galla animo habtaamu jechi atamma wanti namni siin jedhu macaafarra hin jiru namni barreessa illee hin jiru mini amma dhaggeeffadhu yaa kijibdicha dhugaa rabbi ragaa osoo hin sii kennu hin jiru jetta gaaffii koo hubatteetta irra deebi'iti dubbisimee bakka ammaa maal jedha irra si deebi'a Yesuus maal jedha al takka ka'eera jedhamu hin jedhu innumta afaan isaatiin ani waa'ee ka'uu dhiisuu yoo si gaafadheera habtaamu na gaafatteetta Yesuus du'a mo'ee ka'eera Yesuus du'a mo'eera jechuun jedhu wangeelarraa soba naan jette soba miti innis waa'ee isaa dubbateera du'a mo'ee jecha jedhu naa kenni shi bareeda dubbifadhu du'aa ka'eeraan fi du'a mo'eeraan
Eessa? Kanaafuu du'aa ka'eera yeroo jedhu du'a mo'eera moo moone? Dubbadhu. Du'a moheera jechi jedhu hin jiru barra du'a ka'uu immoo namoota hedduu du'a ka'e akkuma nama sakaan waaqayyo du'a kaase yoo Yesuusis du'a ka'eera. Dhaggeeffadhu kaafameera jedha moo ka'eera jedha wangeela Maatiyositti deebi'i akkas taanaan kijiba keessumarratti afaan Waaqayyo du'a isa kaasee jedha. Waaqayyo du'a isa kaasee jedha mataan. Waaqayyotu du'a isa kaasee jedha. Ni jedha. Waa isa itti dhufu dhaqi Ishi bareeda. Ragaan si kenna qoy. Ragaan si kenna. Bakka ammaa san dhaqi fi 28 naa dhaqi lakkoofsa 7 dhaqi. Dafi. Ela Injiru Dami saddeet sinna. qoosuun macaafa qulqulluutti hin qoostu kitaaba fayyifne qabatte kitaaba lafa tokko illee itti qaraatee nama fayyissi qabattee macaafa qulqulluu isa dhiisaati ragaa banaa du'a waaqayyo du'a isa kaase kan jedhu banaa fi argo Malino nishon nama dhaggeeffatu mucaanoti arrabaa fiigaa inde jilaa taa'e dhaggeeffatu malee inde maaltu quraanaa fi achi si utaalchise waan gaafatamte hin deebistu du'a waaqayyo du'a isa kaase yoo jenne rakkoon qabu du'a mohee ka'e jechi jedhu jecha macaafni beeku miti jecha Phexros Yohannis Luqaas Phaawulos Maatiyos Maarqos jecha jarri jedhan utuu hin taane meena dhaggeeffadhu jechi Yesuus du'a mohee ka'e jechi jedhu jecha paastarotaati malee jecha macaafarraa miti walii galla Abrahaam. Uno ishi Qorontos tokkoffaa 15:55 hanga 57 dhaqinaa dubbisi. Ishi Qorontos tokkoffaa 15:55 hanga 57. 15 Amma si momo ichike mere yaadua arfiin kees mere yaadua jedhamee caafame fiixaan ba'eera ishi meerredha dubbadhuka Hanga 55 itti dubbisi. 55 dubbisi amma 56 dubbisu arfiin du'atti nama oofu cubbuudha. Cubbuu kan humna godhachiisus seera. Ajaa'iba! Waaqayyo isa karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos moo'icha nuuf kennuuf immoo galanni haa ta'u. Meerre 57 dubbiseera. Ante? Abbaa Caaluu ilaali du'a jechuun maali siif understanding kee du'a jechuun du'a foonii odoo hin ta'in ilaali du'a hafuuraaf lubbuu waaqayyoon kan addaan baane. Du'a jechuun afaan Oromooti. Daas isa jedhamu warri Ingilizii, mooti isa jettu warri Arabiffaa, mooti isa jettu warri Amaariffaa isa kanadha. Du'a jechuun wanta biraa tokko qabu. Baayibilii irratti kan haasa'u du'a foonii odoo hin ta'in spiritually du'a hafuuraaf lubbuu waaqan kan addaan baane adamirraa kan ka'ee addaan baanee duune turre garuu du'a san keessaa nu kaase Yesuus jennee amanna ragaan biraa siif hin kenna waan hundaafuu waa'ee du'a fooniiti miti. Dubbo addaamii moo'ee kee moo Yesuus du'a moo'ee kee? Dubbo addaamii moo'ee kee moo du'a moo'ee kee moo cubbuu addaamii moo'ee kee Yesuus? Cubbuu addaan moo'ee ka'e malee. Du'a moo'een kaane ka? Du'a foonii maa du'a foonii moone du'a hafuuraaf lubbuu. Efesoon lama. Jiitu ko akkansiin jedhu takka cubbuu addaan dubbatee beekaa Yesuus. Literally addaam kana godhe hin jenne garuu duuni an jedhamu maali dura isa laali. Dursee du'a jechuun maal jechuudha kan jedhu. Nagaan jedhe nagaa bakka ani waa'ee cubbuu addaam lammata natti hin kaasin Yesuus hin dubbanne taanaan natti hin kaasin olola namaatiin ni kaan. Ani waa'ee Yesuus dubbate. Amma kanaafuu Yesuus du'a moo'ee kee jechi jedhu macaafarra hin jiru. Jecha namaati. Rakkoo ragaasi kennaan jira. Rakkoo Abrahaam Efesoon lama tokko amma beelaal amma iddoon amma dubbiste Qorontos tokkoffaa 15:54 irraa kaasii dubbisi. Siin dubbisa amma sirran deebi'a. 50 meeqarraan kaasa?
Qorontos laal dhaggeeffadhu. Qorontos tokkoffaa 1554 irraa kaasiti. Ish. Sakana mini? Lala jirta? Kurba? Kan jiraan ka 50 ol qabi. Ishi. Wanti hin banne iddoo wanta badu kana yommuu ba'u jedhe. Yommuu bu'u wanti hin duunes iddoo wanta du'u kana yommuu bu'u inni tigale duuni ba'ee mo'ichi argameera. Maarree bakka mo'ichi argameera kan jedhu barbaadde miti. Lakki makabare Lakkela maalan sin jedheta Yesuus du'a moohee jechi jedhu Yesuus du'a mootee kee jechi jedhu jecha macaafaa miti jecha paastarootaati miti hin jedhen. Inni duuni badduu ba'eera mo'ichi argameera jedhu kun eenyunni? Ani maalin abbaa barbaade amoo ka ganaa dubaddi yuuti ganaa duuti sin du'a inni kun waan rakkisi ooman gaafadhe waa'ee kanaan. Mo'ichi argameera wanti bara. Ooy duuni mo'ameera kan jedhu gaafatte mee obboleessoo. Du'a kam gaafatta qoyime ani spiritually. Yesuus du'a moohee hafuuraaf lubbuudha. Duuti jechuun hafuuraaf lubbuudhaan. Duunee waaqayyoon addaan baanee waaqayyo faana communication hin qabnu turre du'aadhaan jechaadha oduma jiru. Ani waa'ee communication yoomuu hin qabdu ati waaqayyo wajjin maal nagashi kun biiroo tokkoon hojjettanii waajjira isaallee hin qabdanii maal waa'ee kana yooman naqeen. Qabna malee mootummaa waaqayyo keessa jiraanna. Ishi baga qabaatte golatoomi baga qabaatte kanu garuu kan jedhu. Yesuus du'a moohee kee understanding kee baruun barbaade. Like du'aati du'a foonii dimoo. Akin siin jedhe. Du'a fooniti moo du'a hafuuraaf lubbuuti? Duuti lamatu jira. Yesuusi du'a moohee kee jechi jedhu jecha macaafaatu hin taane jecha paastariiti. Walii galla asirratti bira dabarru. Paastarii. Nama wayinaa bilbilee Abdul Fattah haasa'ime. Abdul Fattah jirta? Jamila Adam jirta? Gingilchaa jirta? Haasa'i nama jiraan bilbila. Jirra. Abdul Fattah Tabuhu. Assalamu. Hayyee jiitu itti fuufi maal jette? Laali dura understanding keessanii du'a jechuun maal jechuudha? Du'a jechuun du'a foon hin duunu kan odoo hin ta'in hafuuraaf lubbuudhaan du'uu waaqayyoon addaan bahu waaqan uumerraan addaamii fi heewaan irraan kan ka'e ilmoon namaa addaan baatee turte akkuma jechuun alaala akka waaqa hin qabne jechuun lafa kanarratti horii nama waaqeffatu miti akkanumatti hin jiraata hin du'a. Nu akkasii miti. Nu ijoollee waaqayyooti waa'ini dura nu uume akka isaatitti nu uume ture garuu heewaanii fi adamirraa kan ka'e kufnee waaqayyoon addaan baane akkuma horii taane turre jechaadha. Isa nu deebi'eera. Inni nu deebi'ee gara waaqayyootti gara abbaa keenyatti deebi'eera. Akka horii taatanii turtanii? Asuma atu iyyuu malee atu every human being. Included you. Included you. Walaqad karramnaa banii aadama jedhe. No, included you, everybody. Kan nu deebise eenyu akka seesiifan ibsa. Abrahaamii fi Iyyasuus. Abrahaam isa tokkoffaa kan deebisee waaqa amanatee kakuu waa'ini galee fi nu gara waaqatti deebine lammaffaa immoo Iyyasuus jechaadha. Du'a fooniti miti ammaan irratti haasa'u. Du'a lubbuu fi hafuuraa jechuudha. Waaqayyoon addaan bahu jechuudha. Isin du'a foonii taasiftan ilaali isin. Amma ati waa'ee hafuuraa odoo hin ta'in waa'ee foonii taasiftan jechuudha. Amma si qofa haasaa reeshi jedhee dhageeffadha. Itti fufi. Itti fufi. Taatee ayyee si dhageeffadhee jira. Tokkoffaa spiritual deed gaafa jettee du'a hafuuraa gaafa jette du'a hafuuraa duunee gaafa jette kana jechuun du'a amantii duunee jechuu tokko hiikni isaa jechuudha. Du'a amantii duutee mo'ati du'umaa lubbuu fi foon gargar baa'uudha. Kaminni kaati duute? Lubbuu fi foon gargar baa'uu odoo hin ta'in ilaali akkuma siin jedhee Iyyasuus
kan